lamaa taanee jira. Nuti duuba deemna isaan nu dura deemanii haya filadhu akkana ofirra qabna bar gudguddoodha haaskuula faa barannaa bar kutaa 8 elementarii faa baranna kutaa 7 faa baranna isin warra friendii faa xabbasii faatu jira. Uffata hanu haati teenya haboo fi haati nam sadii ta'anii tun mana uffata dheena ofirra laallaa ni bitannee baana jechuudha. Maallaqa nuti hin kennu isaantu kanna. Senegalee gandarra deemnee gisee anqaliitallee guurannee dhufne waan guurree sana itti geessineeti waan bitachuu barbaanne san dheeqnee isaanii hojii bitan. Istiil anqaliita jedhamee hadiyyaa inuu miskiinaa gisee taatuun baan hadiyyaa haa galatooman haadhaaf abbaan keenyallee ijoollee teenya hin badiin jechumaa fi hamtuudhaaf miti bara. Hadiyyaa bartee gisee iidaa dheeyxee gandarra ollaa bira dheeyxee anqaliit jedhaman biratti hadiyyaa iidaadha. Deemtee Anaan miti bar giiftii darbadhaa isa jaarsaaf hin jedhe bar anaan miti. Anuu namaaf darbatan jira bar miskiinotaaf darbatan jiran iyyuu. Giiftii darbadhaa jettee ofii keetiif na fakkaate bar. Wallahi ofii kiyyaa miti maal maakatinaa jirta miti kan leenca naa gadhiistu. Ani koo erganii ati femisiina godhee takka kana dheen beeku bar. Poolisii 40,000 kuma 100 gashitee siidha bar. Suma qofa Oromoo taarikii feemasa na goote jettee ta dubbatte suma qofa. Maal gatii maal irraa bara viidiyoo meeqa asirratti dalagee keessan si dalagee keessan beekaa dhiise bar. Wallahi la ati liyyuu na shaanchi dhugaa waaqayyo nama bara umurii koo keessatti nama irraanfan. Nama kana feemasii godhe jee dubbadheen beeku takka abaluu biraanaatu feemasa godhe jee beekan. Maal godhaan እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም ከቤኩ ይም ቤካ ማል ጎዳት ጉዲኑ መነማት ባይዘው ያነመት ሲኒናፉ ወላሂ ዮኒ ናፌ ሂናፋ ከሚን ቀበኔ ቤታ ሂናፋ ዋን ጋሪ ዊ አኒስ አከነው ሶንጉዲ በቃ አኒስ ዋን ከነ አከስ በቃ ዋን አከስ ይመኔ ወላሂ ረቢ ሁን ነረጋዳ ሂናፋ በዱ አበሉ በዱ ቀባ አበሉን ጉደቱን ቀቡ አበሉን ዱ ቀባ ዋንጀው ረቢ ነረጋ ወላሂ ወቢላሂ keessa kiyya kanatti miti sammuu kiyya keessa miti sakandii takkaa fi adeem beeku wallahi abaluun guddatuun qabu abaluun badu istil nama na arrabsee fammasee meeqaatu jira si galee warra na arrabsee anaan guddatee amma akka gootatti ilaalamu meeqaatu jira akka gootatti namni jala fiigu meeqaatu jira warra na arrabsee qofa naadhaaf abbaa kiyyaa fi ana qofa arrabseetiin baana beete garuu nama sanuu angabbee akkasii jee wanti jee hin beeku caluma jeetu mallaa nama tokko because guddachuu barbaadaniiti namni kana arrabsu waan ta'eef haa guddatan ilmaan Oromooti gaafa guddannee waliif faayidaa qabna si galee miti faayidaan dhabnu gaafa guddanne Facebook yee gaafa jala maanno TikTok kee gaafa jala gubate yaadatta namni baay'een dhufan sirriitti viidiyoo hojjetanii ilaa akkas goote na jala gubate akkas goote na jala gubate gaafa waa rakkatan immoo keessaan dhufanii maakii koo akka kana rakkadhe wallahi namni keenya nama feemisiin jaallatu fooloorsiitti nu argatte biriitti nu argannaaf hin jaallatu namni wallahi ilaa kun amman karaa deemsaan qabu amman. Baay'ee maal fedhan beektaa maakii jireenya keessatti gaafa kuftu deeggaraan keetilleen kanuma kaleessas deeggaru jirulleen sirra deema si galee namni kamuu gaafaati jabaattee beeka guddaa geessee dhaabbattee qofas jaalata. Because ani namoota muraasaa fi abbaa manaa koo qofaa na bira dhaabbatu ture. Namoota muraasa asliifaa haadha faaxee isaan akka obboleeyyan kiyyaati kaan akka abbaa kiyyaati kaan akka obboleetti kiyyaati fi warra miidiyaa kanarraa na deeggarus nama muraasa irra guddaan baga gubatee haa galtu miidiyaa kanarraa baga gubatee jaarsi galchuu dadhabee nuti gubneetti isii galchina jaan just as biratti anama angaluun maal godha because anama as bira taa'ee nama narrabsu nama xiqqeessu because maqaa kiyya namni tokko ni gargaarama. Maqaa kiyya namni tokko yoo gargaarame jechuun waan guddaadha. Namni lama yoo gargaarame waan guddaadha isin galee. Namni sagalee uummataaf ta'u takkii namni waan gaarii hojjetu baduu sin qabu umriilee dheeratu qaba isin galee. Baga gubate wallaahi sin jaa bakka natti dhagaame si galee gaafsan an gisee na dhagaame wallee asirra taa'ellee bo'u na dhagaame illee jee harkan kan na dhubeete waan xiqqaa tokkotti. Harkan kanadhu TikTokiin gisee gubate akkana jaa mattanaal na amma abbaa giddiitu jecha kiyya kana jala hate mattanaal tajetu jecha kiyya turte jechuu abbaa giddii nu jala hate banni maal mattanaal kan jooni beeta TikTokii kiyya gisee gubate mattanaal ninja ammas gisee gubate mattanaal
Ati gaafa TikTokiin gadi jala gubatu akka jettu amma akka baltee. Oromootti namni akka biyya TikTok irratti chaalenjii godhan jiru bar በጣም inni jala gubataa bar samooni takko ingiliffaa tananii dadhabne beeyte tiraansileet waan jedhamu tanallee hin beeknu beeyte dhiifama nu godhiti kutaa 8 keessaa utaallee biyyaa baane barnoonni tunillee ni baraa fi manuma madaamin nu harkaa baddee beeyte bikka dubbisuu fi bikka deebisuu san qofatti malee wanti waati ziizii fi eessan deemaa fi ol ka'e istaandaabbii tuni achumatti irraanfannee dhufne beekte akkuma baraa qaxxaamurreetti nu harkaa baate. Ingiliffittiin tunillee na dhibdee beekadhu. Amma eddaanuu ingiliffaan fuulli kee cufamee jira baatii jaha booda malee tiktokii fayyadamuu hin dandeessu jaa eddaanuu tiktokiin. Awwayin beekaalee tiktokii kana numan banan. Mattanaa argiseen jee dirgam ammas. Mattanaa argiseen jee anumarra cufama. Guyyaa takkatti tiktaakii jaakaniin banadhee jira uummata bakka gaaf tokko mana keessa taa'ee hin bu'e baqannaar. Beekadhu gaaf san tiktok kanarra biizinasni hin jiru. Geemiin hin turre jechuudha. Geemiin hin turre geemiin erga san booda dhufe erga nuti asirratti wacnee taphannee geemii san booda dhufe numa cufama guyyatti tiktookii 6-7 gisee banu nama wayii geessee tiktookii keemaa bar fuula keessa cufanii jiranii yoo akkam bante fuula kan kee baatii 6 booda malee fayyadamuu dandeessu. Maal godhee ashabbaariidha jee tiktookiin fuula sirra cufa. Ani moo maayin ashabbare? Lola kaasaa jirti miidiyaa asirratti. Jaanii diktaatara maarree taraan wanti godhan. Haayee feesbuukittiiti jedhaqeetiin karaa feesbuuka yaa cehee. Yaa warra tiktook isin yaada jaa feesbuuka gubbaa taa'ee baatii jaa guutu. Waamee gada warri sama daarraa kunoo gaas geenye siin jaa. Rabbi gaafa miidiyaarra deemu rabbi la guyyaa tokko hin dhageessattaa waa'ee kennan dubbadha dhugaa rabbi maaliif asitti siin jedhe beektaa yeroo ati quuftee jirtu namni qurxii sii bituutti xibsii sii bituutti barati beelooftee jirtu daabboo nama sii bitee hin irraanfatiin sii galtamee anarra nama gurguddaa meeqan beekaa nama gurguddaa meeqatu na gargaara nama gurguddaa meeqan gargaaranis sii galtamee garuu nama yeroon achi dhufe yeroon lafatti kufee jiru na kaasee waaqayyoon gaditti siif asiliidha baay'isoo. Mana baay'ee galateeffadhu immoo siidhaatti na fuutee asii bukkee na geessite na barsiiste. Asiliillee giiftii naa kennee qarshiillee akkana naa kennu. Dhugaa rabbi. So har'allee na kabajjee kunoo namni meeqatu jiru nama 5,000 meeqa keessa na barbaade na gashuun keeyyuu baay'ee si dinqisiifata dhugaa baay'ee makeessa koo si dinqisiifata foonaadha ko. Inni wakka baadhaan bitan yookiin immoo kan namni fuudhu na gochuu gannaa godhuun miti. Tiiktaak irratti feesbuuk irratti beektaa 600 fi 80 wayiin qaba. Foolowersii waggaa 2 gidduutti faranjii illee na hordofti argaarta. Faniin hojjedhu achirratti. Karaa TikTok immoo yaa dhiiseen ture dhiyoon itti deebi'e. Foolowersii barbaacha namni miti. Foolowersii tun barbaade guyyaa lama maariffaan hojjedhan tak godhee fiduu danda'a. Si galtamee amma chaalenjii. Dhugaadha. Abshira maati amma jijjiirama bareedaa irra jirtaa jabaadhu jijjiiramni kee nu gammachiisa. Mana madaam keessa iyyuu turte dhageegaa amma akkisetti hima. Mana madaam kana keessatti sagaleen ta'a. Madam gabaatee faajeetiin anaa iyyuu jiru faanatti dhufu ni iyya beektaa bar ni iyya bar amma nama duuba amma namaa taanee jira nuti duuba deemna isaan nu dura deemanii hayaa filadhu akkana ofirra qabna bar guddoodha hayaa iskuula faa barannaa bar kutaa 8 elementarii faa baranna kutaa 7 faa baranna isin warra fireendii faa xabbasee baatu jira uffata hannu haati teenya haboo teenya haboo fi haati nam sadii ta'aniitu mana uffataa dheenaa. Ofirra laallaa ni bitannee baana jechuudha. Maallaqa nuti hin kennu isaantu kanna. Sinigalee gandarra deemnee gisee hanqaliitallee guurrannee dhufne waan guurre sana itti geessineeti waan bitachuu barbaanne san dheeqnee isaanii hojii bitan. Istiil hanqaliita jedhamee hadiyyaa inuu miskiinaa gisee taatuun baan hadiyyaa haa galatooman haadhaaf abbaan keenyallee ijoolleen teenya hin badiin jechumaa fi hamtuudhaaf miti bara. Hadiyyaa bartee gisee iidaa dheeyxee gandarra ollaa bira dheeyxee hanqaliit jedhaman biratti hadiyyaa iidaadha. Deemtee boorsaa godhattee rifeensa asiif asiin godhattee faa dheeyxee guurratte. Boorsaa kana guurree finneetuma ganneena jechuudha. Kinummaa teenya bira haboo teenya bira ganneena waa maallaqa gahaa harkattee maal barbaadda siin jaa waan kana barbaadde taani wanti sun isaanii dhaqee sii bita jechuudha. Qabattee magaalaa dheeyxee bitattu. Magaalaa qabattee maallaqa dheeyxee bitattee jechuun si cafacafan ni baddaa boruu maallaqa harka qabattee dheeyxee waa bitte ni badda. Wanti nuti harka qabannee deemnu yoo jiraate zayitii bituudhaaf nu kannanii dheeynee ni binna. Monkoranii bituudhaaf ni binna.
paastaa ruuza bituudhaaf nutti kana hin dhaginee bin. Sani achitti waan barbaanne dheenee binnee hin dhufu. Maaliif maallaqa yoo qabatan ni badanii ni tabalaashaanii nu harkaa badanii magaalaa seenanii tabalaashan jaaniiti. Isaanis anquma barate akka nuuf yaadaniiti isin galee garuu nuti nu miidhee ammatti gaafa biyya isaan biraa baanee of dandeenyee jiraannee maallaqa harkan nu maallaqa san akkatti waan goonu hin beeknu. Way itti hafeerra way mana moola tokko dheenee uffata guuraa oollaa way moobaayila guddaa bitachaa oollaa way kophee darzana tokko haati teenya tan loltu hin jirtu guurree gallaa san booda guddinni hin jiru nu harkaa dhabamaa warri waa beeku warri shaaxirri immoo nu wajji ta'eeti nu wajji nyaata san booda gaafa nuti dhabne nu darbee deemaa san booda aqaayicha booda way dhufti of barachuu dhufaa qabachuu dhufa jechuudha. San booda guddinaa fi waa qabachuu barata malee namni keenya durarraa biyya arabaa dhufee osoo waan san keessa maallaqa osoo hin balleessin kaseef godhe tokko illee hin jiru. Kana nin beekaan illee. Ijoollee baay'ee gorsina barbaadda. Ijoollee baay'ee gorsina hinaaffaa fakkaata malee. Ara hinaaffaa kun hinaaffaa miti waan dhugaati bar waan dhugaa nuti illee keessa dabarree jirrumi. Kunoo dhugaadha jechaa jira mariyoo sobaa lakkii akkasiin goonee ijaanii kun waan dhugaati waan ummaa haati teenyaaf abbaan keenya irra nu guddisanidha. Guddisni isaaniillee guddisa bareedaadha. Garuu amma kana booda barri sunii fi barri kun tokkoo miti beekte ammallee nuti amma yoo ilmoo keenya harkanne still waan tokko akka maaneej godhu waan tokko akka hojjetu danda'u akka kana godhuu danda'u agarsiistee si galee barri suniif barri ammaatis tokkoo miti